obboleeyyi musliimaa hundi keessanuu kan as jirtanii fi kan daawwitii tana duubaan nu dhageeffattanis baga rabbiin ayyaana iida baranaa irraa isin hambise guyyaa irraan tanaa kanaan isin geessiniin jecha rabbiin mee ummata nabi Muhammad nu taasisuudhaafuu takka hundi keenyaa alhamdulillahi rabbil aalamiin bar waanuma fi qaban tanaa yoo wal yaadachiisan malee hin taatu nuti ummanni nabi Muhammad qeeroo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ji'a khabajamaa guyyaa ulfaataa guddaa dabarsinee jira akka ummata nabi Muhammaditti nuti rabbiin subhanahu wa ta'ala ummata khalqii waamee amantii islaamaa gabbartoona keessaa nuti ummata nabi Muhammad nu godhee amantii tana nu kennuun waan guddaadha garuu irra hedduun shabaaba keenya amantii teenyaa fi gatii nuti qabnu tana hin beeku aadaadhaa fi waan nama biraa sandhaadheessuudhaa fi saniini boona jechuudha. Arraan tana nuti maallaqa qarshii meeqa qabnu dhangalaafnee ka'abaa sawwanni dheenee ziyaaruuf maali? Sunnaa nabiyyi keenyaati san qabna jechuudha. Garuu uummanni biraa maaliif sujuuda irreechaa jira amantii hedduu takkaa jira biyyoota garaagaraa keessa. Garuu nuti bakki nuti dheenee ziyaaruus bakka sani dardarri arraan tana lafarraa ol ka'u hundi niyyaan isaa bakka san jirti jechuudha. Akkaataan itti iida qabnuu fi itti kabajnus akkuma amantiin teenyatti dhuftetti garuu rasuulli keenya salawaatu rabbii wa salaamu alayhi nuutu isaanitti hidhatee barnootaan isaa wajji deemutti hin jirre malee waa hunda fixanii deemanii jiran. Gaafa kaan Jibriilii fi rasuulli keenya gaafa walitti dhufanii wal barsiisan san Jibriil gaafa san wayii wallaalaadha. Bar akka naman beeynitti dhufee isa bira gattaa'eeti gaafii isa gaafate. Garuu waggaa rasuulli isaaf deebise akka nama beekuutti dhugoomsa jechuudha. Wanni sun maali? Diraamaatikaalii bifa diraamaatiin nama waa barsiisu. Amantiin teenya waan bashannana garaagaraa akka uummanni keenya waan biraa fiilmii wasaqa waan garaagaraa hin laalle ni qabdi jechuudha amantiin teenyaas. Gaafa shiiriidhaan uummanni mushrikoota uuluu hubal jaanii wallisan sanoo rasuulli boon deebiftaniif hin jenneeni. Akkasitti isaanis deebisaa fi turan. Waan irra deemtuun qabdi jechuudha. اللهم مولانا ولا مولى لكم الله أكبر ولا مولى لكم أكسيتي وني وندينو غيا دا قبديجو أما غيا إيدا خنا نمني هجتة أمانتي تينيتنان بريدة أسبوع كباواس ولا لا خنيتي نموابيو أكا وازنو خنيون وام برا خيسون كن نبيتشا كنا فمانتي تينيتنا إفرا بينه إرتيو جني أنا في سنو وام بريدة أنجا جوادا والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله